guyyaa tokkotti nama 56 nama kafarsiisedhaan waan galgala dhagee ganama dubbachuudhaan waan ganama dhagee galgala dubbachuudhaani namoota 100 ol gara islaamummaatti waameen jira. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Duraan dursee akka kanatti isa walitti nu qabee fayyaa nuu kennuun, yeroo nuu kennuun, akkasumallee jaalala nuu kennuun, tokkummaa nuu kennuun rabbiif galanni haa ga'u. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itti aansuudhaanii obboloonni sagantaa kana abbummaadhaan qindeessan obboloota koo naannoo kanarratti agartanii akkasumallee isiniin galatoomaa jechuun hin barbaada. Itti aansuudhaan akkuma dhageessanuu maqaan koo Abdii Raggaasaan jedhama. Kanan irraa dhufee magaalaa Shaggar Finfinneedha. Bakka inni dhufee baay'eedha. Akkasumallee amantii kiristaanaa keessaa gara amantii koo ganamaa, gara amantii ragaa, gara amantii dhugaa kanan as deebi'ee gara ji'a 7 hanga ji'a 8dha. Haa ta'u malee mee seenaa jireenya koo xinnoo isinii kaasuuf ayyaala. Baran jiraadhe keessatti waldaa kiristaanaa keessatti nama dhalatee guddateedhaani achi keessatti barachaa, barsiisaa, leenjisaa, leenji'aa akkasumallee lallabaa dhaggeeffataa nama guddateedha. Sagaleen koo warra godaatti nagaama miti? Gaariidha. Haa ta'u malee dukkanni kufrii daa'imummaarraa kaasee nurratti ijaaramaa, nurratti hojjetamaa, nurratti jabeeffamaa akka dhufetti dhufeetu sagantaalee garaagaraa, sagantaalee seena qabeessa, kiruusidii gurguddaa, konfiraansii adda addaa saba hedduuf xiqqaa dura dhaabadhee nama tajaajilaa turedha. Alhamdulillah rabbil alamin. Egaan dukkana kufrii qabeenyi namarraa hin kaasne, beekumsi namarraa hin kaasne, beekamtiin namarraa hin kaasne, rabbiin koo dhufee bara kana keessaa dukkana kana narraa burkuteessee, narraa dhabamsiisee, ifa islaamummaatiin dhufee jireenya koo naaf ibsee islaamummaa na badhaasee jira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dhugaa dubbachuudhaa fi dukkana kufrii ani keessaa ba'e keessaa ba'uun baay'ee ulfaataadha. Sababiinsaa tokkoffaa ijoollummaa keessan irraa kaastanii wanta dhugaadha jedhamaa dhufe soba jechuun baay'ee ulfaataadha. Lammaffaa waan hawaasa gidduutti guddattan keessatti argaa dhuftan, shaakalaa dhuftan dhabuun baay'ee ulfaataadha. Namoonni naannoo keenya turan gaafa nuyi addunyaa kana keessaa ba'anu akka waan nuyi salphannee, akka waan nuyi duunee, akka waan nuyi duudhaaf safuu ganneetti nu ilaalan. Garuu akkas miti. Nuyi dhugaa isa ta'e, Rabbi biratti fudhatamaa isa qabu, karaa dhugaa fi karaa sirrii isa ta'e, karaa keenya ganamaatti deebine malee safuu yookiin duudhaa ganne miti. Alhamdulillah rabbil alamin. Itti aansuudhaanii waggaa lamaan dura protokoliin keenya guddaa ture, tajaajila guddaa jedhamnee waamamna. Waldaa kiristaanaa bakkoota garaagaraatti hundeessuudhaan, namoota gara kiristaanummaatti waamuudhaan guyyaa tokkotti nama 56 nama kafarsiisedhaan. Kanaaf kaayyoon koo gara islaamummaatti gaafan dhufu namootan gara kufriitti dukkanaatti yookiin immoo rabbiin gabbaruurraa gara lama gabbaruutti, gara nama gabbaruutti namoota waamaa ture kana ijaabaa achuudhaaf yookiin immoo jara kana gatii ifaani argadhe haa argataniidhaa fi gaafan shaadaa qabadhee galiin daawaa jalqaben. Gaafa kana chaalenjoonni hedduun natti dhufaniiru. Chaalenjiin jalqaba natti dhufe yoo jiraate hin baranne gadi taa'ii baradhu, maaliif daawwaa goota, ifa islaamummaa maaliif dubbatta, islaamummaa maaltu sii galee jennaan islaamummaa irraa haasofta kan jedhudha. Anis islaamummaa kana balleessuurra, islaamummaan kun karaa koo baduurra dogoggoreeraa laata jedheen namoota hayyootaa fi beektota naannoo koo jiran gaafadhe. Isaanis akkas naan jedhani.
nabiyyiin keenya ergaa tokko nutti dhaammataniiru. Innis aayaa tokkollee ataatu amma dhageesseef amma beekturraa biraan ga'e kan jedhu siif barreeffame ati kanatti hojjedhu naan jedhan. Ani yeroo hundumaa sana booda waanan galgala dhaga'e ganama dubbachuudhaan waanan ganama dhaga'e galgala dubbachuudhaanii namoota 100 ol gara islaamummaatti waameen jira. Alhamdulillah rabbil aalamiin. Gaafa namoota gara islaamummaatti waamnu maqaa baay'ee nutti kennama ture. Chaalenjii hedduutu nu mudata ture. Hidhamuudha amma ari'atamuutti, ari'atamuurra hamma jibbamuutti, jibbamuurra amma dhabamsiifamuutti, dhabamsiifamuurra amma maatii kootti chaalenjii guddaan hin baay'ata ture. Alhamdulillah chaalenjii kana hundumaa tokkichi koo inni gara dhugaatti na waame na moosisee na injifachiisee irra na aansee har'a namoonni na jibban namoonni na ari'atan namoonni na miidhuudhaaf kallattii garaagaraatiin alkallattiif kallattiidhaan yaalaa turan filannoo isaan qaban obsi isaanii gaafa dhumu na wajjin nagaadhaan jiraachuu jalqabanii jiru. Alhamdulillah. Kanaaf garri nu itti dhufnee gara dhugaati. Garri nu itti dhufnee gara haqaati. Haqa kana immoo halkaniif guyyaa uummata keenya karaa dandeenyuun yoo dandeenye luka keenyaan yoo dandeenye konkolaataadhaan yoo dandeenye baaburaan yoo dandeenye pileeniidhaan hamma beeknurraa amma dandeenyu dubbachuu wanti duubatti nu deebisu tokkollee hin jiru. Sababiinsa inni nuyi arganne kun dhugaa waan ta'eef dhugaa arganne kanaaf yoo duune yoo hidhamne yoo dararamne yoo miidhamne nuuf kisaara osoo hin taane bu'aa keenyadha. Fakkeenyaaf karaa dhugaa kana tun dubbadhu karaa dhugaa kana tun lallabu karaa dhugaa kana dhaloota biraan tun ga'u abdii of eeggadhu si barbaanna abdii miidhamta abdii of qabi kan jedhan jiru. An carraadhaan dhugaa kana tun dubbadhu duun anaaf carraadha malee kisaaraa miti. Sababiinsa isan bira dhaquufan hojjechaa jira waan ta'eef lafan dhaquufan haala mijeeffachaa jira waan ta'eef mana itti dhaquufan